Haaya akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota koo nagaan waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa guutuun qabaa galanni waaqayyoof haa ta'u viidiyoon har'aa immoo viidiyoo adda ta'edha. Innis maali yoo jettanii hordoftoota koo marti keessanuu nagaa isinitti dhaamachuun dhufe har'aa. Viidiyoo isa dhumaati jechuudha. Viidiyoo isa dhumaati gaafan jedhu waa biraatti hin fudhatina jechuudha. Yeroo ammaa kana viidiyoon koo viidiyoo isa dhumaatii namoonni jedhanii namoota gara biraa deemanidha. Viidiyoon koo isa dhumaati har'aa. Isa dhumaan isinii waraabaa jira viidiyoo isa dhumaa. Isa chaw isiniin jechuun dhufe marti keessanuyyuu koomentii jalatti yaada keessan naa barreessaa. Innis maa inni waayifaan waggaa tokko guutee jira. Waayifaan kan waggaa tokkoon guuttadheeyyuu akka biyya Arabaa irraa Itoophiyaa galeeni waayifaa kan waggaa tokkoon guuttadhee qarshiin isaa yeroo sana qarshii 10,000 kan waggaa tokkoo guuttadhee haa ta'u malee egaa viidiyoo nan hojjedha. Viidiyoon hojjedhu waggaa tokko kan inni yeroo biyya Arabaatti dhufe waggaa tokko kanan guutee maallaqa kiisuma koo keessaa yuutuubiin hojjedha jedhee 10,000 guute jechuudha. Amma immoo waggaa ga'ee waayifaan narratti cufeetiin jira jechuudha. Waggaa guuteen jira waayifaan narratti cufee guutuu yeroon deemu immoo gatiinsaa garmalee natti ulfaate jechuudha. Gatiinsaa garmalee natti ulfaate gaafan akkas isiniin jedhu ati yuutuubarii miti boonee maaluma hojjetta sirraa maaluma iyyaa ooltaa edaa akkasumaan iyyaa ooltaa yuutuubiin si kaffaluu kan yuutuubiin si kaffaluu irraa waayifaa guuttachuu akkamiin dadhabde jechuu dandeessu isas ifan isinii godha. Egaa daawwattoota keenya yuutuubii tokko hojjechuudhaaf yoo viidiyoon ati guyyaa gara guyyaatti gadhiiste yoo si ilaalamedha malee baatiidhaan yookiin ji'aan maallaqa siin kaffalu yuutuubiin jechuudha. Akkuma argitan immoo yeroo ammaa kana viiwuun chaanaalii kootii akka malee gadi bu'ee jira jechuudha. Sabskraayibiin illee naa dabalaa hin jiru. Viiwuun illee naa dabalaa hin jiru. Viiwuun isa duratti irraa ganna jalaa hir'ataa deemee jira jechuudha. Kanaaf kanammoo yeroon tilmaamu sababni maa inni jedhee yeroo yaadu isin daawwattoota koo nan uffee jechuudha. Isin daawwattoota koo nan uffee waayifaa kanfalachuu hin dandeenye. Yuutuubiin naa kanfaluu hin dandeenye. Kanaaf osoo isinii viidiyoo nani hojjedhu na jajjabeessitanii Itoophiyaan jira waan ta'eef na jajjabeessitanii jabaadhu naan jettanii yaada naa barreessitanii akkasumallee hir'ina qabu irratti jechuudha. Boon iddoo akkanaatti hir'ina qabdaa hir'ina kee kana sirreeffadhu naan jettanii iddoon dogoggorettis na gorsitanii iddoon immoo wanta bareedaa isinii hojjedhe irrattis na jajjabeessitanii sadarkaa nagaa walitti dhaammachuun hin dhufu jechuudha. Ammasuma dhugaa viidiyoon koo viidiyoo dhumaati jechuudha daawwattoota kiyya. Sababni isaa waayifaan bara darbee qarshii 10,000 nan guutee amma immoo qarshii 16,600 ta'ee jechuudha. Kaleessa yeroon guutuu dhaqu jechuudha. Kanaaf egaa naannawaa kanatti immoo naannawaa kanatti waayifaa kan manaa sanallee fayyadamuudhaaf mijataa miti naannawaa kana naannawaa nan jiraadhu jechuudha. Sababni mijataa miti sababa teelee miti waan ta'eef naannoon kun. Kanaaf egaa osoo viidiyoon ati hojjettu si ilaalamee waayifaa kanfalattee viidiyoos hojjettee jetta waan ta'eef waayifaa kanfalachuu hin dandeenye baay'ee natti cimee 16,000 fi naannoo 100 isiniin jedhee amma. Kanaaf egaa akkasiidhaan isiniin jedha daawwattoota kiyyaa waan isinitti balleessellee dhiifama naa godhaa dhiifamaan na ilaalaa. Osoo na jajjabeessitanii osoo viidiyoo koo naaf laaltanii iddoo nan dogoggora qabutti illee na gorsitanii isin irraan baduu amma immoo viidiyoon koo guyyaa gara guyyaatti viiwuun isaa baay'ee gadi bu'aa deemee jira. Egaa osoo viidiyoo koo naa laaltanii fakkeenya viiwuu 1,000 jechuudha. Viiwuun 1,000 saantima. Viiwuu 1,000 viidiyoon tokko yoo laalame saantima malee doolarayyuu hin da'u jechuudha. Kanaaf viidiyoo ji'a keessatti viidiyoo hedduu warri fakkeenya viidiyoon isaanii 10,000, 15,000, 5,000, 6,000, 7 ilaalamu inuma warraa argata yuutuubii kanarraa. Waayifaa illee egaa inuma kaffalata. Anamma kan koo viiwuun isaa
du'ee sayyuu waan ta'e wayyoon hojjedhe kee gala jechuudha. Kanaafi keen immoo kee jechuun 1,000 waan ta'eef 1,000 immoo saantimuma ida'a malee doolarallee hin kennu. Viyuu 1,000 doolarallee hin kennu saantimuma achitti ida'aa deema malee ji'a gara ji'aatti immoo saantima akkasitti immoo saantima walitti ida'ee isin hin kaffalu jechuudha. Naan kaffalu. Kanaaf egaa daawwattoota kiyyaa waayifaan egaa bara darbe kanumaan guutee 10,000 hin guute isiniin jedhee aga bara darbee egaa bara kanaatti kunoo hamma inni dabalee ilaalaan isiniin jedha. Kan immoo manaa suni innis duraan qarshii 500 ture kan manaa sun waayifaan kan manaa suni amma innis 1,100 ta'e jedhanii walum bukkee jiru kan faltiin isaanii yeroo ida'amu waggaatti kanatu xiqqoo qarshii 3,000 fi wayiin caala malee. Kanaaf egaa baay'ee hordoftoota kiyyaa keessanillee walii dawwalla daareettillee walii dawwalla baay'ee isin jaaladha. Waan ani isinitti balleesse immoo dhiifama guddaa isin gaafadhe. Chaw waliin arginu kana booda chaw fayyaa naa ta'a daawwattoota kiyya.